Ayyaana shimaa kan turte dhuftoonni fi kayantoonni maatii mobaayil saayitii bakka nagaan deetan gara chaanaa kootti dhuftan isin jedha. Ara wanti isin agarsiisu imo beeksisa ofirraatii hin qabne sagalee kan isin jalaatti addaan hin kukkunne akkasumas illee neetworkii baay'ee xiqqaa ta'eetiin kan isiniif dalagu imo bareedaa ta'eetii fi imo yeroo viidiyoo koolii namaa wajjin bilbiltan namoota hedduu wal takkaatti kollaaboreet gootanii yookiin immoo tokkummaadhaan kan isin asofsiisuu danda'u akkasumas illee sirriitti akka ajaa'ibaatti osoo isin irratti hin gubatin waggoota hedduudhaaf kan isin fayyaduu danda'u yookiin itti fayyadamuu dandeessan imo bareedaan isin agarsiisa. Baay'een keessa beekuu ni dandeessu garuu immoo Play Store irraa namoota baay'eef hin bu'u jechuudha. Imo inni kun sababii inni namaaf bu'uu diduu fi biyyoota tokko keessatti daangeetii jira. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa fa'aa kan akka Dubaay fa'aa keessatti yoo isin dide salphaamatti jechuudha. Namni hundumtiyyuu imo bareedaa fi beeksisa irraati bilisa ta'e kana argachuu karaa itti danda'u amma kunoo kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Egaan imo bareedaa kana fayyadamuudhaaf yookiin imo beeksisa ofirraa hin qabne kana argachuudhaaf wanti isin gootanii gara Google keessanii dhuftaniitu Google keessan irratti akkana jettanii barreessitu. oneofii.com jettanii yookiin immoo oneofii jettanii yoo sarchii gootaniyyuu ni argattu jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf oneofii jettanii yoo sarchii gootan jalqaba irratti liinkii kanatu gad isiniif ba'a. Kun akkuma agartan weebsaayitii isa jalqaba irra jiru kana liinkii isa kana ni tuqxu jechuudha. Kanarraa al tokkotiif yeroo isin tuqxan qaxxitaa keessa seenuu ni dandeessu. Daayirektii gara bilbila keessanitti warri Play Store irraa isiniif buus warri Play Store irraa isiniif gadi bu'uu diddees rakkisuus immoo salphaatti argachuu ni dandeessu jechuudha bakkuma tokkotti. Kanaaf egaa weebsaayitii kanarraa akka kanatti ergi seentanii booda bakka kanarratti mallattoon sarchii xiqqaattee ni jirti jechuudha. Ishee kanarraa al tokkootiif ni tuqxu. Achii booda kun akkuma agartan mallattoo sarchii isiniif fida. Addana keessatti imo jettanii yoo sarchii gootan argachuu ni dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti kan inni isiniif fidu. Kunoo akkanatti isiniif fida. As keessaatii imoon kunoo isa kanadha jechuudha. Akkanatti xiqqoo ishee gadi buutanii imo wajjin wanti wal qabatu weebsaayitii kanarra baay'ee barreeffamee jira waan ta'eef kunoo isa kanadha jechuudha. Kunoo barreeffama kanarra yookiin immoo suuraa kanarra yoo al tokkootiif tuqxanii akkaataa kanaan isiniif baasa. Kanaaf egaa addanarraatii warri Play Store irraa isiniif gadi bu'uu danda'us warri daayirektii addanumarraa gadi buufachuu barbaadanis salphaatti addanarraa gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartanii kanaaf egaa dhuma kanarra dhuftaniitu bakka kanarratti asirraa salphaatti buufachuuf bakka kana tuqaa jedha. Kanarra yoo tuqxan bilbila keessanitti gadi isiniif bu'aa jechuudha. Gara kan biraa tokkollee osoo isin hin geessin kun amma akkuma agartanii daawunloodii ta'uutii eegaleeti jira. Kanaaf egaa haala kanaatiin bilbila keessan irratti gadi buufattanii instaal gootanii itti fayyadamuutii qofaadha jechuudha. Okay, warri Play Store irraa immoo gadi buufachuutii barbaadan bakka kanarraa daawunlood kan jettu jirti. Daawunlood kan jettu kan Play Store irraa warri barbaadan kan jedhu isaa kana al tokkootiif yoo tuqxan Play Store irraa gadi buufachuu ni dandeessu. Warri Play Store isin dide addanarraatii bifa kanaatiin argachuu ni dandeessu isin jedha hordoftootiyya. Baay'ee tokko salphaadha. Imoon kun immoo sirriitti dhibbaaf dhibba nama hundumaaf kan dalagu akkasumas illee neetworkii baay'ee xiqqaa ta'eetiin hanga 2G illee kan isiniif dalaguutii danda'udha. Itti fayyadamaa hedduu tokko itti gammaduun isin jedha. Itti fayyadamni isaa yookiin immoo keessoon isaa kan duriirraa addamini yoo itti fayyadamtan baay'ee tokko itti gammadu jedheeti yaadee guyyaara kan isiniif qabadheetti dhufe. Kanaaf kana fakkaata gaa barnoonni isiniif qabadheetti dhufe kan isiniif tole abdii guddaa hin qaba. Yeroo ta'u deemnee galagarsuu arginaaf taasisan jaalladhaa isin kabajaa. Baay'ee baay'ee.